Gaafii waan jedhu Arsiin ilmaan shan qabaa jedha. Ilmaan shanan keessaa ilmaan lamaan ni beekaman. Ilmaan sadii hafan maqaan isaanii eenyu jedha. Haati ilmaan tana shanan dhalte hoo maqaan isii eenyu jedha. Jaartiin Arsii jechuudha. Haati xiqqoof mandoo fi ijoollee sadan maqaan hin beekamne tana deette maqaan isii eenyu jedha. Eenyummaa keessan yoo dandeettan haga abbaa torbaatti nuu himtanii achi booda gosa teessan balbala teessan nuu himtanii qubsuma keessan nuu himtaniiti deebii yoo deebisuu dandeettan deebiftanii itti nuuf fufa. Ani garuu amma gaafii keessa jalqabaa hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Kan jalqabaa san isinii dhiisaa jira barachuu barbaadaniyyuu gosa maqaa balbalaa jettan sani hanga danda'u. Akki jedhe maqaa kiyya yoo isinii himadhe maqaan kiyya Abdurrahmaan Abdullaahi Haamid Kaayoo Korbeessaati. Gosti Gasala balbalti ammoo iyyuu Ajjaammu. Ayya galatuma ulfaadhaati inshallah deebii tana namni deebisu yoo argame ammas oluma baafna ulfaadhaati gadi simbuusuuf nama hedduu ergatee jira seenaa itti fufii barreessi dandeettaa barreessi ilmaan sadii Abdii Suleymaan barreessi gaafii sirri dhageeffadhu gaafiin ilmaan Arsiin ilmaan shan dhalee jedha ilmaan shanan keessaa namni lamaa beekamoodha jedha Sikkoo fi Mandoo beekamoo sadeen hafan maqaan isaanii eenyu jedha. Haati jara kana dhalte hoo maqaan isii eenyu jedha. Abdii Suleymaan barreeffamaanis deebisuu dandeettaa kan hin beeku ani saal duraalleen wajji ture namni kun koomantii godhaa ol na baasaa jedha. Okay jedhe barreessaara qoya. Okay jedhe barreessaara. Barreessii Muktaar ka. Yoo nu gadhiisi jenne malee gadi dhiisini barreessi yoo nu gadhiisi jenne gadhiifta. Ufun bira qabeessi. Amutta awwalan anjane awwalan kuma tote ka tayyibete ka usmane ka jerote ka ushate ka gobay ka gobana ka gobayet gosatte mo sole Tayyiban tuni dubarti wadera. walatti mo gobayya Ayya galatoomii gaafii kana hoo ni deebifta. Gaafii mee itti qixxeeffatamee tani adinne akka beeku qabaa mee itti qixxeeffata namni beeku illee ollaa kiyya kana jira itti qixxeeffatee itti deebi. Zayituun ammoo eenyu ka jedhu kun itti fufaa isinillee of nu barsiisaa gaafii kana dhageettani silaa yaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Zayituna ana je abditi turin ka tufati tufan ka shonde kamari boti mari boka kucha neti tane kafela got tarab me kala kailat Ofi lakka. ake si gositi yati joda balbalti ammo bani Warra ijaaga digaraati. Aganya takkaatani. Aganya takkaatani. Akan. Oke tara dubde guddatte. Ganti boosu deema amma ustaazii wal dhiisaa nyaatan akka wal dhooftan isiniin eegu ganti boosu deema ilfaan kiyya ka jedhu korma gafa tijon kadutani ani gafa sare kenne garun kan Zayituna badhaasoti ati. Aganya takkaatani godha. zayituna abutita Okay, yeroo biraa wal barraa inshallah. amma siifaan ka jettu tun siifaan tun haa himattuu gurbaan as jalaa mee hin beekaa hin deebisaa hin yaala jedhu kun gaata barreeffatu kun gadhiis jennaan mee isiin tun haa yaaltu taa keessa jirtu kun. Isiin tun haa yaaltu. Baada isiiti yaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii isin gaafattan garuu mee ilaalaa Gifti qopheessa. Sikkoof mandoo jettanii isattaan ammoo burraaf karrayyuu wacaale yoo ta'e akkam jecha. Eenyummaa kee nutti himi deebiin akkasii miti eenyummaa kee nu barsiisiiti carraa mee nama as jala saa dhugaa rabbi garaana nyaate namni sun saa dheeraa as jala barreessaa ture ani invaayitii firendii keessatti illee barbaadee erguuf ol hin bayu isaa wannaa isaatti guutee hin jirre sanii fiyata. Guuteen jiru lakkoofsa tokko yaa ishee wanna godhaani Abdii Suleymaan nama jedhu sanii foloo godhaani.
Siifan takadiiriit kadir ka waaqoot waaqa hordofaat hordofaan ka waayyuut waayyuu ka duubeet duubeen ka guyyeet guyyeen ka jaarsoot jaarsoo ka jaartii borda'u taasisu hin jedhan. Ayyee gosa kun Jaarso. Ka jaartii borda'u taasisu hin jedhan duri. bordoon duute Borda'u taasisu. Gasaawwan dabal balaasaa kuwaarsi nageelleetii ganda bombaasoo reejjiitii akkasuma galatoomaa umrii dheeradhaa. Maashaallah. maashaallah. Galatoomii. Mee rahmaan na seensisaa itti rahmaa seensisaa. Rahmaan dhuga kalee. Dhuga kalee. Kanaaf dhuga kalee isaatii hin rafne. Illoottii hin jirtu waan hin jirre nu gaafattan jettee mee har'a waan dhuftee naaf turte. Abdii Suleeman rahmaa irraan barreeffama kan kee gadhiifta yoo barreeffattee jiraatte qophaa'ii si eegutti jirra. Barreeffama kan kee gadi dhiifta yoo deebistu taate yeroo dheeraa asirra barreessaa turte si arguu jirra. Abdii Suleeman jechuudha. Abdii Suleeman kan jedhu amma 11 barreessee jira. Rahmaa itti fufimee deebisaa nu argite nuuf fiddee silaa kalee wal barannee jirra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani deebii qabadde osoo hin dhufin poolisa qabadde An faraam. poolisa qabadde dhufe guyyaa meeqa asirratti deebii deebisuu diddanii maraamartoo nu buuftanii lafti nu martee gara deemnu wallaallee makiinaa gara oofnu wallaallee abboo isii dhugamatti arfii shannan jedhee bareedu nu bu'e. Keessa isii ilmaan xumuugaa nu gaafattani asoosaa fi hawaasaa obboleeyyan arsiiti jechaa dhageenye akkasii isii dubbiin. Tanaa osoo tana nuti gaafachuu baanne tanaayyuu silaan dhageettuu gartee amma tanaa waajjira dhageette. Tanaan barbaaddu laal. Obboleessi arsii asoosaaf hawaasa jarallee bakka jirtu hima amma laal tunuu gaafii biraati. Bakka jarri kun lamaan jiran hima. Asoosaa fi hawaasaan. Hawaasa. Asoosaa fi hawaasaan. Eessa akka jiran hima. Obboleeyyan arsiiti tunniin. Abbeerota ilmaan arsiiti tun. Abbeerota ilmaan arsiiti. Abbeerota ilmaan arsiiti. Abbeerota ilmaan arsiiti. Abbeerota sikkoof mandoo jechuun abbeerota sikkoof mandoo bakka jirtu barbaada. Tanumaa qabdee naa dhufuun fi maashaallah maashaallah. Agarra qabee isinii fide ammoo haa taatu deebii kana mee deebisuullee baattanii amma bakka abbaa san irra dabra bakka haadhaa uummata gaafadha yoo warra ollaa sanii wal keessa makaa qabaanne akkasitti addaan nu baaftan. Agarra himadhaa jedha gosa haadhaa. Ni qoratanii yoo dubra taate yookiin warra biraatiin soddaadhaan taana homaa rakkoon hin jiru bara. Yoo dhiira taate kun martuu rakkoo tokko hin qabu kun beeku. Abdiin barreeffama isaa gadaa dhiisuu moo ustaas akka mee koomanti majala olaa qoruudha. Abdii gadi dhiisu moo keessaan haa barreessu. Laala asumaan gadaa dhiisu. Asumaan gadhiisa abdii nu dhageetta laatamee lakkoofsa tokko ol ergii ni hordofna koomantii kan ka'e. Namoonni biraan koomantii dhaabaa amma barreeffama isaa yoo ka gadhiisuu isin namni biraan koomantiin godhina yoo nu dhagaa jiraattan bilis. Namni biraa dhiisa koomantii. Haati eegi. Achuma dhaabi koomantiin godhina dubbisaa ergee jira. Akkana jedhi. Abboo nama kana akka gootan ollaa baasaa nama kana. Ana bira dhufne haqa ammaa yaa akhi. Dhufellee ustaas deebiillee deebise xiqqoo dogoggoruma qubee qabaa. Yaa arge. Maashaallah. Haati ilmaan sikkoo ilmaan. Maashaallah. Sibboo jedhe wama san xiqqoo dogoggore. Wallaahi maashaallah. Abdii mee eessaa akkamsi goonee ol si baafna gurbaa si uusi mataa keetuu kasi qoratanuu. Ayyaantuu
أبو برا لوي والله العظيم والله وانت فيا ارقد فيا ارقد